Seenaa gooticha Laggasaa Wagii bara 1960 hanga 2008. Jaal-Laggasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii aadde Buzunesh Ayyaanaa irraa bara 1960 godina Lixa Shawaa Koonyaa Mannaa Aanaa Shinoo Meettaa Roobii ganda Kuyyuu Giccii jedhamtu keessatti dhalate. Jaal-Laggasaa Wagii umuriin isaa barnootaaf yeroo ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Bakkaamee jedhamutti kutaa 1 hanga 4 barate. Barnoota isaa kutaa 5 hanga 8 ammoo mana barumsaa Hincinniitti barate. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10 fi 11 magaaluma Finfinneetti barate. Jaal-Laggasaa Wagii erga barumsa isaa haga kutaa 11tti baratee booda barnoota akkaadaamii dhiisee barumsa makaanikummaa fi konkolaataa oofuu bara 1975 keessa barateera. Ogummaa isaa kanaanis hojiilee adda addaa irratti bobba'uun hojjechaa ture. Jaal-Laggasaa Wagii hojii daldalaa irratti bobba'uun magaalaa Diree Dhawaa keessatti waggaa 7 kan jiraachaa ture yeroo ta'u, hojiidhuma daldalaa kanaaf meeshaa daldalaa adda addaa fe'achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. Jaal-Laggasaa Wagii obboleessa 5 kan qabu yeroo ta'u, waxabajjii 27 bara 1987 haadha manaa isaa aadde Waynisheet Geetaahuun fuudhe. Haadha manaa isaa kana irraa ijoollee durbaa 3 kan maqaan isaanii Bilisummaa Laggasaa, Fireeyoot Laggasaa fi Natsaannet Laggasaa jedhaman godhate. Jaal-Laggasaa Wagii jaalalaa fi fedhii guddaa uummata isaaf qaba. Akkasumas hacuuccaan uummata isaa irra gahu boqonnaa waan isa dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaallatu dhiisee dhiha Oromiyaa deemuun qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa ABO'tiin gaggeeffamutti makame. Bara 1991 barumsa siyaasaa fi leenjii waraanaa marsaa 18ffaa gahummaan xumuratee Dirree Dhihaatti miseensa ABO ta'e. Dammaqinsaa fi hubannoo Jaal-Laggasaa Wagii qabu irratti hundaa'uun dhaaba keessatti barumsa dabballummaa bara 1991 akka Balmuuguu jedhamutti barate. Akka baratee baheen dirqama dabballummaa zoonii Beegiitti ramadame. Zoonii kana keessatti dirqama dabballummaa gahummaan osoo bahaa jiru mootummaan Dargii kufe. Dhaabni dandeettii fi gahumsa isaa ilaaluun ona Qaaqeetti dirqama bulchiinsatti ramade. Bulchaa ona kanaa yeroo turetti kaayyoo ABO uummata hifannaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa ta'uu isaatti miseensaa fi uummata biratti jaalalaa fi kabaja guddaa nama horatedha. ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa akka baheen waraanni bilisummaa Oromoo naannoo jiranitti dabballummaan diina jabinaan lolee lolchiiseera. Falmaa diina wajjin godhamu haga walakkeessa bara 1993tti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa bahee waliin ture. Bara 1994 humna ijaaramee walakkeessa dhiha Oromiyaatti deebi'ee keessaa Jaal-Laggasaa Wagii tokko ture. Waraanni bilisummaa Oromoon diina wajjin falmaa hadhaawaa itti fufuun bara 1997 keessa hoggaa mootummaan wayyaanee magaalota Sudaan Kurmukuu fi Giizaan rukkutee qabatte xurreen dhiheessi akka hin cufamneef humna of duuba daangaatti deebi'e keessa ture. Jaal-Laggasaan bara 1993 hanga 1998tti sadarkaa miseensummaa irraa kaasee hanga sadarkaa qondaala waraana olaanaatti dirqama fudhatee qabsaa'aa dhugaa qabsaa'ee qabsoo goosisaadha. Bara 1998 keessa miseensota ABO leenjii addaaf biyya ollaatti ergaman keessa ture. Leenjii isaa xumuratee haga ramadamutti biyya ollaa keessa Oromoota jiran akka ijaaruuf dirqamni itti kennamee ture. Akka kanatti tattaaffii Jaal-Laggasaan godheen bara 2000 keessa Oromooti biyya ollaa keessa jiran walitti qabuun waldaa hawaasa Oromoo Eertiraa ijaaree qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda akka fudhatan taasisee jira. Jaal-Laggasaa Wagii bakkaa fi haala dirqamni qabsoo isa feete hunda keessatti qooda olaanaa nama kennaa turee fi gahummaadhaan dirqama itti kenname hunda nama bahaa turedha. Akka kanaatti Jaal-Laggasaa Wagii bara 1998 fi 99 irraa kaasee itti aanaa moonaa leenjii waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ta'ee hojjechaa ture. Turuu isaa seenaan isaa ni addeessa.
Bara 2000 irraa kaasee barumsaa fi haaromsa waraana siyaasaa fi tikaa erga baratee booda ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Jaal-Irreessaa Caalaa jalatti ajajaa bobbaa fi quunnamtii dhiha Oromiyaa ta'uun bara 2002 dirqama dhaabaa fudhatee gara dirree dhihaatti moonaa leenjii waliigalaa dhaabbichaa irraa bobba'e. Sochii seena qabeessaa fi mootummaa wayyaanee raasee waraanni bilisummaa Oromoo bara 2002 baddallee dhiha Oromiyaa Qebbee, Dambidolloo, Gidaamii, Beegii fi Mandii keessatti tahaa ture irratti akka ajajaa waraanaa fi siyaasaatti hoogganummaa mul'ataa kennee jira. Erga ajajaan waraana bilisummaa Oromoo dhihaa Jaal-Irreessaa Caalaa wareegamee booda hanga Duwwaa 5/11/2008 wareegametti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dhihaa Oromiyaa ta'uun falmaa hadhaawaa fi gootummaan guutamee diina waliin tahee hooggana waraanaa fi siyaasa kennaa ture. Jaal-Laggasaan dirqama sadarkaa adda addaatti irraa ture hunda keessatti gootummaan, cichoominaa fi obsaan kan dirqama isaa bahaa turee fi fakkeenya guddaa miseensota qondaalotaa fi hooggantoota ABO, qabsaahotaa fi sabboontota akkasumas uummata Oromoo hundaaf nama tahee dabredha. Jaal-Laggasaa Wagii dirqama dhaabaa fudhatee zoonii dhihaa keessa waan tureef kora sabaa ABO sadaffaa bara 2004 irraa hirmaachuu baatus bakka inni hin jirretti miseensa gumii sabaa ABO ta'uun kan filame dirqamaa fi itti gaafatamummaa dachaan itti kenname kanas gahummaa fi of kenninsa haga wareegama lubbuu isaatti kennu goota qabsoo ta'uu isaa mirkaneessee jira. Jaal-Laggasaa Wagii bishina qabu irraa tooftaa fi mala qabu irraa akkasumas gootummaa qabu irraa uummata Oromoo hunda biratti kan baay'ee jaallatamuu fi kabajamudha. Akkasumas Jaal-Laggasaa Wagii diina biratti kan baay'ee sodaatamu gootummaa fi abbaa tooftaa fi malaa ta'uun isaa diinotni keenya utuu hin jaallatin kan ragaa bahanidha. Mootummaan gita bittaa ilmaan Tigraay TPLF wayyaaniin yeroo adda addaa humna ishii kumaatamaan lakkaawaman meeshaa gurguddaa fi humna qilleensaa illee osoo hin hafin duulaa fi sakattaa adda addaa yeroo itti zoonii dhihaa keessatti banaa turtetti waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa cimaa kennuun lolaa fi lolchiisaa humna diinaa dirree lolaa irratti kan qaanesse gootummaa waraana bilisummaa Oromoo kan mirkaneessaa turan Jaal-Laggasaa Wagii fi jaalleewwan isaa waliin lolaa fi lolchiisaa diina kuffiisanii kufaa kanneen turanidha. Mammaaksi Oromoo namni gaafuma dhalate du'a jedha. Gootni maraa tokko duwwaa du'a. Dabeessi garuu lamaaf sanaa ol du'a. Ammoo lubbuun dhugaa fi haqaaf jedhamee bahu akkasumas lubbuun qabsoo saba ofii fi kabaja uummata ofiif jedhamee kaffalamu kan seenaan bara baraan yaadatamedha. Wareegamni lubbuu qaalii taatee mirga sabaa fi biyya ofiif jedhamee kaffalamu wareegama akka gaaraa ulfaatu kan seenaan yaadataa hafudha. Mirgi saba ofii akka kabajamuu fi abbaan biyyummaa uummata Oromoo akka mirkanaa'u taasisuuf waan hunda caalaa gootummaan murteessaadha. Sadarkaan gootummaa inni dhumaas wareegama lubbuu ofii mirga saba ofii biyya ofiitiif jedhamee kaffalamudha. Jaal-Laggasaanis wareegama qaalii taate kana kennuun kabajamuu mirga saba isaatii fi abbaa biyyummaa Oromoof goota of kenne waan ta'eef seenaan isaa hoggaayyuu bara baraan kan yaadatamu ta'a. Jaal-Laggasaan dirqama sabummaa isaa kana beela'ee dheebodhee dadhabee gaara bahuu daggala cabsuu fi hifadhee osoo hin jenne baddaaf gammoojjii keessatti rooba qorraa fi aduu osoo hin jenne rakkinoota qabsoo hadhaa'uu hunda kana danda'uun waggoota kana hunda kaayyoo kabajamaa kanaaf qooda olaanaa kennaa turuun ammoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa akka qabaatu isa taasisa. Qabsaa'ota bilisummaaf fakkii guddaa tahee jira. Dhiigni Jaal-Laggasaa dhangala'ee dhiiga akkanumaan lafatti dhangala'ee hafee fi hafu osoo hin taane dhiiga bilisummaa saba keenyaa dhiheessuu fi umurii diinaa kan gabaabsu waan ta'eef Oromoota biratti kabajaa fi fakkii guddaan ilaalama. Gumaan isaa qabsaa'ota haqaa qabsoo bilisummaa saba isaaniif falmaniin kan baafamu fi akeekii fi kaayyoon Jaal-Laggasaa Wagii falmii fi
turuu galmaan gahuun kan mirkanaa'u akka ta'u namni tokko illee hin jiru. Jecha Maammoo Mazammir qabsaawaan kufus qabsoon itti fufaa, dhiigni ilmaan Oromoo akka dhangalaatee hin hafu, dhaloota gumaa ilmaan Oromoo deebisu nu haa godhu jedha. Barruun kun kan dubbifame feesbuukii Dabeessaa Gemelaal jedhamu irraati.